Jiruu Maltiimiidiyaa. Maqaa koo obsaa jireenyaa naan jedhan. Garuu maatiin koo sababa maaliitiif maqaa obsaa jedhamu akkanaaf moggaasan carraa gaafadhee baruun argan. Abbaan koo haadha manaa 3 qaba ture. Haati koo immoo haadha manaa booddee isaati. Abbaan koo haadha koo dullumaa keessa fuudhe. Sababa kanaaf masaanuuwwan haadha kootii haadha koo baay'ee hin jaallatan. Yeroo baay'ees dubbii itti kaasu turan. Garuu abbaan koo haadha koo baay'ee jaallata. Ani haadha kootiif akka dhiiraattis akka dubaraattis mucaa tokkoffaadha. Abbaa kootiif garuu mucaa 15ffaadha. Abbaa koo umurii koo waggaa 4tti du'aan of biraa dhabe. Abbaan koos waggaa tokko booda haadha koo gara isaatti waammate. Garuu ana mucaa isaatiif waan yaade natti hin fakkaatu. Sababni isaas ani mucaa waggaa 5ti. Amaaf gaariillee adda baasuu hin dandeenye. Egaa akkasitti waa'een maqaa kootii icciitii ta'ee haadhaaf abbaa koo gidduutti hafe. Tarii akkan tilmaamutti jireenyatu itti ulfaatee haalatu itti jabaate jennaan rakkina isaanii ibsachuudhaaf maqaa kana naan moggaasanii laata? Moo rakkina gidiraa iraarfama jireenyaa gara fuulduraatti na mudatu akkan obsuuf obsaa jedhanii na moggaasanii laata? Akkas taanaan maqaa sirrii naan moggaasan. Maarreenis kunoo akkuma isaan jedhan rakkina gidiraa beelaaf dheebuu meeqaaf meeqa obseen jiraachaa jira. Kanaaf maqaa sirrii naan moggaasanii jedhe. Maarree abbaa fi haati koo erga na dhiisanii godaananii rakkina waliin wallaansoo qabuun eegale. Kana booda obboloonni koo fi gayyoonni koos gahee haadha kootiis gahee abbaa kootiis narraa fudhatanii of biraa na ari'atan. Anis gara magaalaa deemeen hojii humnaa hojjedhe jireenyaan wallaansoo qabu eegale. Waaqaaf haa galatu. Kunoo har'aa rakkina meeqa dabarsee gadadoo meeqarra darbee waa meeqa keessummeessee har'a abbaa mucaa tokkooti. Siifoko ol jedhii kaayii mataa kee ol qabi. Kana qabi. Maala nama gogee matichoo. Kana qabi. Waan walitti hin qabaate sii bitullee nan dhabe. Carraan maal lamam godhudha. Ol jedhii siifoko boqotoo ture. Akkasii. Ol jedhi kana isaa qabu. Ol jedhi mee maaloti mana gubiinaa fi kottu gubadheera. Deemachu. Beeloftee? Beeloftee? Sobdeen beelofne taa'alee yoo beeloftee ta'u waan si laadhu son qabu fayyuma si gaafadha malee. Maaloo yoo akka maalaan si deebisa fi amma gubadhee. Maaluma munaa wayya. Oh, kottu mee galaane. Nagaa maalii qabna? Isa ular kanatti qabdee na dubbistaayi. Isinii jiru nagaa maaliitu jira? Mana kiraayee kana kaffaluu mati dammitee yeroo amma meeqa isinitti deddeebinee isin gaafanna? Amma ji'a meeqaffaadha? Ji'a meeqaffaa keessa kanaa kaffaltaa yaadachaa jirtu? Mana kana ofiin ijaaradhee itti galaa jira jettee yaaddaati. Ansi ji'a meeqaffaan isinii eegaa jira mana kana? Aga bubuluun qaba sababa keessanii. Yeroo muraasa nu obsi bakka. Yeroo muraasni yoomi?
Kunoo ji'a sadaffaa isin obsaan jira. Agabuu buluun qaba amma waan nyaatamu mana keenya keessan jiru sababa nakiraay keessanii. Dhaqee gaafachaa irra kun ammayyuu san dhaqee gaafa dadee. Inni yoo gaafate safaana dhaqee hojjechuun qabaa re'aan. Ani agabuu buluun qabaa sababa keessan. Lakki mila akkas biliinee laa maal seeti ganama utuma nan gaafadha dhubeeti haadhu folaa obsaan amma. Ani waa'ee rakkina keessanii dhimma itti qabu mana kiraa koo bichaa naa beeka samma waa'ee rakkina keenyaatti dhimma qabdu garuu moo sii kaffalla bakka haadhu fonnee gaafa. Isin yeroo hundumaa nan kaffala hin kaffalla ji'a sadaffaa guuteetuun kaffalla jettanii guyyaa sadii siintu fakkaachaa jira ana agabuu bulaan beeka kan guyyaa sadaffaa. Natti hin boo'inaa kana boodee natti hin boo'inaa mana naa gadhiisaa ba'aa isin dandeessan taanaan mana isan beeku na duukaa qixxee qabduusin mana kireessanii kaanii gubatu akkas ani hin beeku jireenya koo keessatti hin argine waan akkanaa. Namni akka Istefaanitti argatana. Obsiisuun an dadhabe kan kufu maalumadha. Ayi carraaku. Oh. Nagato. Naguma. Jirta. Naguma. Nagaa jira. Anoo waan akka dhangala keessan dhufe. Liqii konaati dhiyoo? Gashuun dhufee miti bobaaja. Dabaltanii akkasii naa kennitan hin barbaade walitti dabaleen siin kennaa guyyaadha. Maal? Ijilee yoon beekne ciimmaan nama laalaan. An qarshii koo gaafa sana maal asiin jedhe? Qarshii kana amma hammatti naa gashii. An nama qarshii dafee liqiin gashii hin jaalladhe hin jennee. Nimmoo sirriidha bobaaja baay'ee na rakkadhe. Yoo rakkatti hin jedhama qarshii godha buun qabaan? Mana kiraa keessa na ari'uuf jettee. Annas rakkee dhimma goomitiin. Ammati inni kanaaf asa bira asirraan barbaade. Ammaaf ammatti qarshii koo akkatti na gashiitu hin barbaade. Obbo Baaca isaa wallaalee miti. Wallaalee miti waan tokko asirraa barbaade jiru. Qarshii ma qofaan barbaade. Baay'ee rakkadhe. Mana kiraa keessa dhimma koo miti inni kun. Dhimma koo miti inni kun. Rakkatte dhiiste dhimma keeti. An garuu qarshii koo hin barbaade. Ammaaf ammatti liqii koo na gashii amma irraa qabu. Maal qaba walitti qabeessinii kaffale maal rakkadhe malee jaalladhee nu bobaade. Maal rakkinni kee kun bara baraan hin darbu? Narrakkadhe. Harkaan miila qabdu hin hojjettu. Obbo Baaca hojjetaan jira. Barri kun hin darba garuu. Barri kun hin darba Obbo Baaca. Nama kolfisiista. Barri hin darba. Liqii yeroo liqeeffatu barri hin darba. Barri kun anke addaayi. Hin darbuu nama irra tuuma ni darbooti kunoo mangaagasii kogee mataan harri si makeeraan. Isaarra du'a malee maaltu si hafeeti. Akka kanaatti nafu garuu. Bara namaa darbesiif hin darbu. Ijilee yoon beekne ciimmaan nama laalan. Qaana'u liqii isa duraanii tun gashiin keessa akkasii mana dhufaa kun. Maal hin jedhin. Safuudha. Abbi. Noora. Maalan Noora. Silaadha warraa keetti meen ture akkasiin mana naa gadhiisani. Ammayyuun gadhiisinas taa'aa jirtaati. Moo otuu qarshii koo naan kenniin ba'uuf. Qarshii ji'a meeqa akkasin irra jiru beektu miti waggaa meeqa na gugubdan hin gaabaqa mataadhaas hin duukaan dhukkubsadhu. Rakkoon qabu akkoo siniin kennaman. Xiqqoo rakkina natti baay'ate maal isin rakkatanii beektanii? Guyyaarra guyyaatti hojjetaa hin jira. Hagan hojjedhu keessaa immoo persektiidha kaa'ee sinii kaffalaa deemu. Akka kanaatti immoo sooma xiqqoo naa obsitan rakkoo maal qaba? Maalan si obsaa? Amma kan ji'a sadii sinii obseera amma kana. Amma immoo manicha sinii gadhiisee natu deema moo sintu naa deema? Maal jechuu barbaaddeedha? Dhiisaa garuu akkas hin ta'ina. Akka amma kanatti nafu garuu barriin darba. Barriin darba lakkisaa dhiisa. Barriin darba. Yoomsii darbaasiif barriin darba jetta barreen gaddaas baranas bara darbees barriin darba jetta siifoon darbu yoomiyyuu. Ani mee kanan jedhu yeroo namaa darbu siif hin darba jedhee yaadu tasumaayyuu. Anaan garaacha koo nan dhukkubsinaati mana koo naa gadhiisaa ba'a. Mana koo guyyaa torbee kana gidduutti akkas qarshii koo naa kaffaltanii baatan hin barbaada. Mana koo naa gadhiisaa ba'a. Kana booddee mataa sinduukaa dhukkubsachuuyyuu hin barbaadu. Silaalee abdii mana abdadhee taa'u tokko hin dhabe. Kun akka kanatti gubachaa namna kamteen jiraata. Umriin qabuttiin hojjedhu ta'ennaa. Anis harka maradheen ta'a innis harka maratee ta'a. Jireenya kanatti immoo jiraachuurra deemuu man qaban. Deemee hojjedhu jijjiiramuu man qabu.
kanatti nama gubachaa. Yeroo inni hojjete iyyuu sareeku. Ani iyyuu haala mijeeffadhee kennu keessa fudhadha ishee. Ani haadhi kee keessatti si gateen deemu bakkee irratti. Kana beekuu qabdu. Tole michooko. Raawwatu. Waa tokko sitti moo? Amma waan isheen jettee deemte hunduma isaayyuu dhageera. Birrii mana kaa ammas fiddeen nu himneeti. Eessa deemaa jirta ree? Isa lafan barbaade yoo akka isin ilaallatu. Maal kan ilaallatu? Isin ilaallatu. Wanti nyaatamu mana kana keessa jira. Kana biraan ganamas huma akka kana akkasiin natti iyyitina. Ani meeqa? Maal keedha? Haadha manaa jedhamne? Kara meeqa? Siif jedhee waan meeqa dhiisee? Siif jedhee maatii koo dhiisee garuu boqodee jiraachaa. Maal godhe naan nyaattaa Maal keetti nafne yookiin? Naan nyaattaa? Waa tokkotti nafne. Gaaba dhangaa. Neen hojjedha bakkee deemaa waan ta'eef. Waa tokko jettee nu jijjiiraniif. Kanaafiyyuu ani immoo karaa kombee hojjedha. Mucaa jaamaa isatti gattee sokkufete. Hin saalfattu xiqqooma ishee? Mucaa waan as biratti dhiisee deemaa jirutti fakkaata aare. Mucaa deebiin fudhadhaan haala mijeeffadhee kee. Mucaa qoosaa hormi natti qoosu dukanatti qoostaati. Mucaa habadaan morma koccita malee mucaan fuutu. Maalitti maal? Mucaan si wajjin mandaara keessa teessu? Hagubattu mucaan si wajjin akkuma keetti akkasitti mucaa guddisuu fi ajjeestee na eeguu fi guyyaa tokko gidduutti. Mucaa deebiin fudhadha haala mijeeffadhee kee. Si galeeramni mucaan si biratti naftu. Gonkumaa kana yaadi. Hin dagatiin garuu barri hin darba. Guyyaa tokko barri hin darba. Isa kan akka hin dagane. Bara darbuuf jettee immoo wanta hin dabarre hin hojjete. Rakkina xiqqoo tokkoof rakkina fittee irra ga'eef jettee nagattee dhala kee gattee hin deemne. Guyyaa tokko si gaabbisiisa. Waa tokkosti immoo bara dhufee darbu si obsee hin dadhabe. Amma yoo natti na goyoomsitee tan ga'a. Si galeeramni tiif yoomiyyuu taanaan hin darbu barichaa wajjin darbita malee. Siif ogu. Waadaan siif gala. Qixxee haadhaa, qixxee abbaa bu'ee kan si jiraachisu anadha. Waa tokko irra rakkartu. Maqaamti kee yoo anaaf kennaa. Maqaamti kee anaaf hiika qaba. Siif ogu. An siif hin jiraadha malee ofiif miti. Namittiin kunis qarshii naa gashuu deemee inni maal godhe anatoo balleesse natti iddoo naaf hin malle dhaabate. Hello. Qarshii kun hagannoo numa didde biteeti. Siniifan kenna dhugaa siniifan kenna amma kun harisuma argitanidha akkuma isaa wallaaleen manis mana kiraayeedha mucaa kun asuma argitanidha. Ati balleessaan qabdu. Natu iddoo naaf hin malle dhaabate natu sii liqeessu balleessi jalqaba isaayyuu. Ammaaf ammatti qarshii koo kannaan gashuu ta'ennaan tarkaanfii fudhadhani beeka. Na dhaggeeffadhu. Yookaan qarshii kana naaf kenna. Ta'uu baannaan immoo isheen kootiis hojii rakkisaara mana keessaa ijoolleenis rakkisaarti waan ta'eef mucaa kee naaf kenni mana keessa naaf hojjettu. Maal? Eegaa filannoon kan kee yookaan qarshii kun naaf deebisu. Ta'uu baannaan immoo mucaa kee naaf kennu. Kana lamaan keessaa tokko filadhu. Haasaa biraan barbaadu. Mureera.
osoo halagaan dhala koo ergatu taa'ee ilaaluun qabu. Kanaa booda jireenya koos biyya lafaa kanarraa xumuradheera. Nagayeerana. Hello Baacaa. Hello egaa akkami naguma? Jirtaa maaloo? Jirra galataa waaqayyoo. Maal eessana yaadatte ramoo ganamaan? Har'a ganamaan si yaadadde. Akkami konkolaataan kodeen gadaa sii ta'e? Isuma galsi galateeffachuuf sinii bilbilee dhugaa dubbachuuf konkolaataa sinatti gurgurtan baay'ee tokko naa ta'ee jira. Akkas egaa nuti maamilatti waan hin taane hin gurgurru? Dhugaadha akkasiin maamilatti waan hin taane hin gurgurre ofirratti ni arge. Maal akkamii har'amoo waan taaraa jira moo Baacaa? Wanta haaraa gaa na bira maaltu dhibatteeti wanta haaraa jira. Tole. Bilbila kan dachaasaa yaalaan ture ganamallee kan dachaasaa naa ba'an turre. Okay, bilbilli dachaasaa banaadha. Innis nagaama isaatii hojii matutti baay'ate yoo ta'e malee. Hojii taanaan gaariidha. Hojii wayii tokko na bira ture. Okay, hojii jiratu moo? Isa sin argee isinitti haasa'uu barbaadeen ture. Haa ta'us ammoo anas yoo ta'e dachaasaas yoo ta'e nuti tokkuma waan ta'eef abbaa margitanitti haasa'a nuti ta'u wajjumaan hojjechaa jirra. Tole rakkoon tokko hin jiru abbaa margitin haasa'a. Haa ta'us ammoo sinii bilbilaanis. Haa ta'u kanuma isin jedhu akka nagaan ture. Haa ta'u tole. Siifooku dubbadhe osoo laftiin dhiinanii waadaa kee haali. Waadaa kee hin gane siifooku. Taa'ee lubbuun jiraadhee yeroo hormi si ergatu yerootti gola hormaa keessa naannoftu taa'ee ilaaluu hin dandeenye. Carraan koo hankos kana taate. Carraan koo finyoo taate hankos. Siifooku. Han murteesseera. Lubbuu kee Waaqayyo haa eegu. An kana caalaa deebuu hin danda'u. Siinis ganee jireenyi koos ganamee tootiin rakkattu tootiin harkaa baatee gola hormaa seentuu iji koo taa'ee ilaaluun qabu. Murtiin kun ni dhumaa. Murtiin kun ni dhumaa finyoo taate. Siifooku. Uumaa keetti si kenneera.
Maal ta'ee gurbaan kun lakkaasu? Sabi carraa amma kana argatee moo? Maal nama akkamiidhaa namichi? Heloo biyyarraa. Lootorichi baheera. Abbaan lootorii beekameera. Nama obsaa jireenyaa jedhamu bahee inni immoo bilbila kaasuu dide. Eeree deebee yeroo yaaluun bilbila kaasuu hin dandeenye maal kan godhu hin beeku. Tole meerre deddeebi'ee yaalama. Tole haa ta'u. Tole. Maali kun namni isaa? Silaa namni akkasii waan guddaa kana argate dafee argamee waan sana raawwata ture. Maal nama akkamiiti kun? Namoonni kun? Hello. Hello. Eenyudha? Dhaabbata lootorii biyyaalessaa irraa si bilbilaa jira. Obsaadha miti? Eeyyeen ana obsaadha. Baga gammadde obsa. Shara qabeessa asii jirta lootorii biyyaalessaa qabee jira. Lootorii sana hin gadda kutemu? Dhuguma naaf ba'eere? Eeyyee dhuguma si ba'eera. An kanan amanu. Dhugama naaf ba'ee garuu? Eeyyee na amanu obsaa jireenyaa miti? Eeyyeen obsaadha, obsaa madhan. Akka gootu waraqaa eenyummaa kee fi lakkoofsa herreega baankii keetii qabadhuuti bakka dhaabbata lootorii biyyaalessaa sanatti argame dafiiti. Tole nan dhufa. Tole. Lootorii? An kanan amanu garuu. An kanan amanu. Dhuguma naaf ba'ee garuu. Hello. Dhuguma wanti kun garuu anumaaf ba'ee? Eeyyee obsaa hojiirra jira maal taatee ati? Cheek gootaniittu? Utuu mirkaneeffatiin si bilbile moo? Obsaa maammoo? Eeyyee kanaaf bakka dhaabbata keenyaatti waan si irraa eegamu sana qabadhuutii kottu. Tole.
Kanaa booda jireenya kos biyya lafaa kanarraa xumuradheera. Nagayeerana. Qarshiin argadhe kana haala gaariidhaan itti fayyadamee hojiirra oolchuun qaba. Jalqaba irratti mana na barbaachisa. Ittaanee ulaagaa mana keessa na barbaachisa. Kanarraa kan hafe ulaagaa jirutti an deema dirqama garuu mana na barbaachisa. Mana ergan bitadhee booda karoora hundumaa baafachuun salphaadha. Mana ammoo eenyurraa hin bitaa? Akkamittiin ammoo hin bitaa? Hello. Oh, akkam? Nagaa jirta? Ameen. Baga walumaan gammanne dhugaa gammachuun nabi. Ameen. Jira dhugaa. Eeyyee amma xumureera hundumasaa qarshiillee of harka gashadheera. Eeyyee. Egaa innaa ulfaatu. Waa ta'e yaadee innis mana bitachuu barbaade beektaa? Mana bitachuu barbaadeen akkamittiin immoo bitadha daldaltoota waan akkanaarra hojjetaniif ni beektaa laata? Eeyyee. Baay'ee ta'us kanuma sirriitti hojjetuu fi kan manuma bareeda. Yaa bilbila sanaa ergita? Eenyumoo jedhama naannu sun? Dachaasa. Bilbila sanaaf ergi bilbileen gaafadha rakkoon qabu sittan deebi'a. Hayyee guddaa galatoomne. Akkam? Naguma? Akkam? Raagile? Jirta? Noori kuno? Noori maaloo? Nagaadha akka kanaatti. Jira isa dhugaa dubbachuu fi kunoo bakka qilleensa baay'ee namatti tolu kan arganne. Akkati iddoo kanatti dhuftee natti haasoftu baay'een barbaade isa dhugaa. Bareedaa. Ani immoo baay'een jirgiraa ture beektaa kanaaf jedhee jirgiraa fiigaan dhufe. Maanni rakkoon maaltu jira? Dhimma hojii wayiidha. Dhimma hojii wayii jarjaree kanaafidha malee dhimma cimaa tokko fiinsi barbaade. Bilbilli keellee naa boodidee hiikaadhaa bilbileen ture. Hiikaanii wajjin hojjetamaa jira naan jedhee dhimma wayii akkasiin bira dhufe maal ture beektaa? Maal ture buna? Dhimmichi mana wayii gurguruu barbaade ture. Mani? Mana si duuba biteen si duuba gurguraa akkan jenne qaba. Laakki. As jechuu osoo hin taane mana tuman keessa jiraadhu suma isin kanaan dura naa bittanii isin gurguruu barbaade. Maanni nagaadhamni? Nagaa rakkoon tokko illee hin jiru maaltu sitti fakkaata hojii wayii fi iddoo biraa deemu jechaadha. Manni immoo jira miti iddoo biraa ammas manichatti galee yeroo darbe timtanii turtan. Mana sigiraa achitti galee
mi'a mana keessa jiru achitti illee kaafadheeni iddoo biraatti gadeetanii birrichaa waachuu barbaadeen ture. Kanaaf jedheetanii barbaade gurguru. Ammaaf ammatti hin barbaade kan ture osoo hin taane ammaaf ammatti gurguradhee birrichaan biizinasii kan biraa hojjechuu barbaadeen ture. Maaloo bobaaca mana akkana fakkaatu. Mana nuyi jalqabaa kaannee dhufnee mana kee harka keessanitti laannee deemsisuuf jetture. Sirriidha maal gootaree waan tokko jechuuf kaanaan waan tokko mararsiifachuu hin qabdu. Kanaaf ani ammaaf ammatti hin barbaade tuu na argitanii torbanoo kana keessattuu na xumursanii baananii tola. Manichi akka tilmaametti mana miliyoona 2.5 hanga 3tti tutee baay'inaan tola. Miliyoona 2 amma 2.5. Nama barbaadu yoo jiraate sunis hin naquu nafsiistanii maaloo bobaaca maali sin dadhabna. Yeroo baay'ee as geenyee wal baannee iddoo meeqatti hojii kan jalqabsiiseesinidha. Maal iddoo kana wal geenyee akkamittiin wal biraa deebina ree. Maal rakkoon qabu isa dhugaa maal jechuudha hojii keenya isa kan biraa dhiisnee isa kana illee siin xumuruu qabna malee dhugaa maal rakkina keessatti wal hin geessu. Haa ta'u ammatti hin jiru mee yeroo namni mana akkasii barbaade. Mee nan gaafadha isa sanaa inni si olii gadi fiigaara kanuma sababuma kanaa fiigaami mee isa jiru nan gaafadha waama jirudha. Haa ta'u gaafadha natti maa isinitti nama sinumatti kan hin dhiisanii sinuun akka barbaadan godhaa. Oo isa kana nuu dhiisati. Haa ta'u yoo isna eegaa jira. Rakkina qabu maa. Dhiifaman turu taate. Xiqqooma qilleensa kana fudhadheeni yoo hiikaan dhufuu danda'a teessii eegee deemname. Maaloo nagaa naa ta'a. Rakkoon rakkisee bishaan illee siin hin jedhu. Laakki rakkoon hin jiru jiraan jira. Tole rakkina qabu. Hello. Ani obsaan jedhama Dachaasaadha miti. Dachaasaadha maal si gargaaru? Hojii daldalaa hin hojjetta jedhanii namatu bilbila kanaaf kenne. Maali? Inni kun sirriidha. Hojii keenyadha. Isumaan jiraanna buddeen keenya isumadha. Hojii bareedaa ani waa barbaadeen ture. Maal ture kan kee? Waan akka mana kana barbaadeen ture. Mana jireenyaa moo mana hojiidha? Mana jireenyaa. Egaa manni jireenyaa baay'eedhaan bukkee manni hojiisi rakkina hin qabu kun wanta ati barbaaddu si laachuu hin danda'a. utuu wal arginee haasofne wayyuure. Eessiif danda'amnan sadee maasii mijatutti nan fara kun. Tole siniif hin bilbila samma. Haa ta'u bilbila nan fara. Tole rakkina hin qabu. Dachaasaan sidha miti. Dachaasaan maal si gargaara? Mucaa sila si bilbileedha mana si gaafate ture. Xiqqoo namatti natti baay'ate beektaa? Kanaaf isa mana nan barbaada jedhee ture namu. Anoo dhiifama namatu xiqqoo natti baay'ata kanaaf jedheeni akkas irraanfachuu ta'e. Rakkoon qabu. Nagaa dhabni? Nagaa gootan illee. Yaa'u manni akkamii bareedaan isaan argamaa? Akkamiidha wanti babbareedaa bakka bareedaatiin argamaa? Ammuma waan turu osoo hin taane guyyaa 2-3 kana gidduutti. Mana baay'eetu na bukkee jira. Gara mana 9 wayiin na bukkee jira. Baay'ee sababa hojjennuu fi meeti mana akkamiidha kanatti barbaadde? Manuma bareedaa mana jireenyaaf ta'uun barbaade. Dhugaa dubbachuuf mana akkas gatiinsaa qaqqaaliitu na bukkee jira. Yoo xiqqaate manni gatiinsaa amma miliyoona 9 miliyoona 10 na bukkee jira. Miliyoona 2 kaasee jiru. Garuu akkuma gatiin isaanii wal caalanii manni kunis wal caala. Kanammoo filannoon kan keessanidha. Filannoo keerratti hundaa'ee mana sii kennaa jechuudha. Ati mee mana amma gatiin isaa hammam baay'atu kanatti barbaaddu?
Yaa'u ani kamma mana gatiinsaa miiliyoona 2 haga 3 gidduun barbaada ammatti. Mana miiliyoona 2 hanga 3. Wanta si ajaa'iba jechuudha. Namtichi kaleessa natti haasa'e tokko. Mana yoo xiqqaate amma miiliyoona 3tti akkanaa baasutti natti mee ture. Waan si ajaa'ibu mana mooseeti. Manni suni isa dhugaa dubbachuuf namni akka kee carra qabeessi hin jiru. Wanta ati barbaadudha immoo akkuma yaadetti. Isa dhugaa hojii amma ammaatti hojjeteera. Akka keetti namni dhufee wanta hojjedhu wajjin wal argatee beeku takkaan jiru. Garuu gaafan akkatti si taasoo waan biraas fakkaachuu danda'a deemtee wanta laaltu. Kunuunis naannooma kanadha waan si ajaa'ibu jechuudha. Garuu in ariifatta taanaanis xiqqoo tutta taanas waan hundumtuu kanuma kee. Yoo ariifattee urga nama si ilaachuu deemne namtichi amma barbaade waan si amma barbaade iddoo biraa deemuu fachaara gurguratee jechuudha. Baay'ee bareeda ta'an akkuma mana kana harrumayyuu fudhachuu nan danda'a. Garuu manni kun eessadha? Kallattii isaa beektaa? Eessa sitti meera bakka manni kun itti argamu magaalaa kana keessa? Manichi fagoo miti. Isa dhugaa gara magaalaatti dhiyaata, gara asfaaltiitti iyyuu dhiyaata. Kunis bukkee mana barumsaa biiftuun argamtee cinasaa bukkee isaadha. Nama baay'ee durii kaasee hojiin hojjennedha. Isa dhugaa dubbachuuf jalqaba mana sanaa anadha kan bitee nama sanaaf kennu. Nama sanatti akka inni bitatu lafa sana mana sana akka inni bitatu anatu godhee ture jalqabayyuu jechuudha. Erga waggaa buriidha baay'ee wajjin hojjennu. Naannoo biiftuun haqamteedha ani manni qoyishu kan hin jiraataa jiru. Achi ta'ee immoo maa kan wallaale kallattii isaa karaa kamidha? Harka mirgaa bitaa moo garamidha? Kan si dhibu jechuudha. Ati naannooma sana ta'uu keetti deebiituu isa kana na gammachiisa. Jechuun wanta dhugaa tokko wanta hojjedhu ogummaa isaa baruu keetu na gammachiisa. Namtichi kun durii kaasee hojiin hojjetan baay'ee nama beekamaadha. Qabeenyaas qaba. Obbo Baachaa jedhama. Beekta jedhee ma yaada? Nan beeka sirriitti. Garuu gurguruuf inni mana sana. Waan si ajaa'ibu gurgurachuu fedha. Isayyuu immoo yeroo muraasa gidduutti akkanaa gurgurtanii natti mee ture gara biyya biraa deemuuf natti fakkaata. Waaw. Baay'ee gammadeera. Dhugaa dubbachuuf baay'ee gammadeera. Mana sana bitee itti galuuf keessumaa immoo mana baacaa ta'uu isaatti baay'ee gammadeera. Dhugaa dubbachuuf. Isa dhugaa dubbachuuf ani hojii koo keessatti akka kanaa gammadeen beeku. Isa dhugaa nama jarjaraa lama walitti dhufu kan gurguratu kan bitu namtichi baay'ee jarjaraadha. Babaacaa arga beektatee jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf yeroo namni hojii koo waan gaarii isaa argu baay'ee natti tolu. Abbaan barbaade callisee ofuma wanta amma kanaa geessu guddaa godhee ilaaluun hin hojjedhan hojii akkasii waan qabatamaa tokko hojjennan. Isa kanaaf yoo barbaadde manicha deemee sitti agarsiisuu nan danda'a. Keessa deemtee bakkee isaa balbala isaa deemtee ilaallachuu dandeessa. Wanti guddaan ati itti gammaduu keetu na boonsana. Dhugaa namtichi immoo baay'ee jarjaraadha waan si dhufu. Manicha deemnee ilaaluun nun gaafatu. Dhibba nan beeka waan ta'eef. Mana sana qosa caalaan beekan. Waggaa baay'ee naannoo sanaa fi manicha keessa hojjedha. Kanaaf manicha deemnee ilaaluun nun gaafatu. Amma kanan barbaadu qarshii isaa kaffalee mana koo bitachuu qofa. Wanta si dhiba jechuudha. Erga akkasii erga mana beektatee mana bira si geessu maaltu na gaafate. Isa dhugaa sarara qabeessa kan arginu. Sayyuu nama gaafa hojii akkasiin naqu nama hudhafee xumuratu baay'ee man jaallata. Waaw! Isa dhugaa baay'ee gammadeera. Yeroo akkamii goonume namtichis baay'ee jarjaraadha waan ta'eef baay'ee gammadeera. Dafee walitti si fidee akkasii wal biraatii xumurattan hin godha. Yaa! An yeroo barbaadde taanaan firii deemiin qaba. Kanaaf isarraa adda baaseetu anaaf bilbili. Yeroo barbaaddetti siif argamuuf qophiidha waan ta'eef. Ansa rakkinaan qabu. Yeroo barbaadetti argama. Isarraa saddan baasaa, sirraa saddan baasaa yeroo ta'e tokko kaa'ee gidduma kana xumurra rakkinaan qabu siifis nan bilbila. Tole akkas taanaan sin eega akka tinaaf bilbiltuuf dinga. Kun rakkina tokko hin qabu. Waan barbaade yoo ta'u malee
Ani tisii ariifachiisaa rakkina hin qabu. Dafnee xumura. Rakkina hin qabu. Hiikan bilbila. Takka dhaabadhaame. Maal jettee? Xiqqoo sin barbaadeen ture. Qarshii mana kiraayee isinii fideera. Kan ji'a sadiidha miti? Kan ji'a sadiidha. Kan ji'a sadiitti dabalee kan ji'a ja'a isiniin kaffala. Kan ji'a ja'a. Argattee naa fiddee? Eeyyee argadheen isinii fide. Hojii argattee taa? Egaa isatti haa tolu. Mucaan kun honna maalii jalqabe? Nama saamaa laata karaa kanarraa? Kaleessan qabu naan jedhe. Har'ammoo isaa fide. Sa'u kan ji'a ja'a ammoo kaffala. Maal na dhibe? Ani qarshii koo argadheera. Garuu erga sa'aatii lamaa kan asii bubbifamna sa'aatii akka baata siqeera. Yoona siifoon koo akkamitti immoo jirti laata? Yoona akkamitti jirtaa laatati? Nyaatteertaa? Maalimmoo nyaattaa? Yoona beellisee ajjeeseera. Anis kunuu siin dabarsa jedheen ofii kootiyyuu gadiin ta'e. Nan jijjiirama dhee kunoo mana namaa keessa deemee wayyaa miica. Biddeenin namaa tosha. Kun akkamitti nama jijjiira silaayyuu. Hayi obsaamtu amma kana akkamitti naan bilbiliin ture. Maal ta'e inni immoo mucaan koo maal taatii laata? Rakkina wayii immoo keessa jiruu ilaata. Kanaaf naa bilbiluu dhisee. Yeroo akkamittis naa bilbil jecha amma kanatti hin jedhee arrabsee akkasitti. Nan ariifadhe malis. Rakkina meeqa keessa wajjin darbee kee nama ga'ee. Maalan godha silas. Siin dabarsaa dheenachi maalaaf himte si fooko. Ofittan si fudhadhee keenya kooyyuu karaa nuti keessaa boo qabeenye. Kee immoo galuudha. Maaliidheen immoo gala maaliidheen immoo ittiin mul'adha. Bilbilee kosiyyaa. Saanaa bilbilee. Maal dhageenyaa bilbilee. Maal ta'e siifoon maal taatee dhukkubeenii. Hello. Oye, naguma? Akkam? Yeroo kana akkamii? Nagaa kodha. Maarra jira? Anollee hojii wayii qabadheen jira. Siifoon maal taate? Maal taate siin jedhan? Har'a maal dhageesse naa bilbilte dheenna. Wanoo bareedaa dhageensi bilbilee malee siifoon nagaa isheeti. Maalidha wanti bareedaan immoo? Wanta bareedaatu jira. Guyyaa boorii. Bakka mana bobaashaa gattanii wallaa keenya. Eena. Achitti ganama sin barbaadaa daftinaaf. Maalidha? Maalidha maal goota kottu hin agarta wanta bareedaadha. Amma siifoo waa taanaan namni kanatti natti bilbiltu malee amma lafaa kaatee akkatiin bilbillee beeka. Siifoo waal taate waa tokko taate jennaan ani fuula qabbanaan sitti haasawai. Tolee haa ta'u garuu wanticha yoo natti himte maal dhabee? Ani koo maal sitti fakkaate beekta? Wanta gammachuu tokko kallattuu sitti uumimoo sasbaasii gochuun barbaade. Inni acha taa'uuti amma siifoon nagaadhanti. Siifoon nagaa isheeti. Dubbisuu barbaadda taanaan immoo itti si kennuu hin danda'a booda. Garuu nagumaaf dhabdi. Dafii kottu jedhee gaafa dhuftu argitani. Maalidha wantichi? Maaltu ta'ee laata? Akkanaa akka gammadu waan naannoo waamaman lama natti dhaga'amaa haaraay. Kanatti mee deemuu laata? Kana galgalan fixa dhufee dheeni akkasuma hawwisha.
Sii kophaa? Keessa biittee namti carraa akkamiitiin uumamtee? Waayyo hojii koo keessaa kan akka irraa na gammachiisa. Gaafa hojjettee wanta namni barbaaduuf wanta ati barbaaddu gaafa walitti dhufu akkam si gammachiisa. Gammachuu kana caalmaa jirtu. Arrabaaf kana. Kanatu nu fayyadinu. Yeroo dhiyootti. Kanuma ilaalti. Kana ilaalti. Kalma ilaalee namni nutti duubuunsaa nu. Diinni karaa matti roorrisu iyyuu qabu kana ilaaltu. Carraama maaliin dhalattee ishee? Waamnure? Waamnure? Waaw mana jiru illee fakkaata. Obbo Baajaa! Obbo Baajaa! Ragaan jira. Dhuftanii? Kottaa. Maal baay'een eessiftanii manuu baay'een isin eegee? Hojii matu nurgatu tureeti. Kanumaaf innee xiqqoo barfanne dhiifama. Maal egaa dafaa kottaa ganamaan hin jennee? Nuttis hojiin baay'atee wanta biraas geggeessee dhufne kanumaaf innee turre. Haa ta'u kottaa gaa. Nagaa. Namichatu? Naguma. Kamisi? Jirtu. Akkam jirta? Nagaa namti? Meerree namichoon jiru. Dhufaara? Dhufaara. Nutu barfate malee namicha iyyuu mini. Ariifataa kan illee akkuma keessa. Awwa fedhii qabachuudha. Malee jira. Nama birrii qabuudha jechuudha. Baay'ee fedhii qaba. Maarreenis immoo yeroo natti baay'ee xiqqoo naa bilbilaa turan beektaa. Dhiifama gaa hojii keenya keessatti guyyaa karaa barfannee hin beeknu. Rakkoo wajjin hojjenne. Rakkoon qabu maal har'aan isin argee maal mana kana jalqaba kan beektu. Waa jalqabaa nu dhabnee wajjin jalqabne. Sirriidha. Baay'ee ol mana biraa qabdu. Dheengaddaa isaa bilbileen ture bilbilii kan jedhe naa hoolidee. Baay'ee qaba maala bilbila kootu kanuma hojii matti maqaa. Meera nagaafachaa ture. Hojii bilbilaa hojii keenya. Rakkoon hin jiru. Sababa kanaaf. Amma eessa deemaa irraa kan dhaabadhu mee? Bakka deemaa jiru bakka adda ta'e deemaa jiru. Samma akka adda ta'e maa beekama mana kanas dhufee hin beeku maal? Achuma keenya martu. Maalaan achi gahee bararee wayyaa nama waan dhiisee fe'amtu miicu. Inni achuma taa'u isaa miiccata rakkoon qabu. Miiccatanii mini manatti matu qoosaa dhiisee Kanaa waliin hin deebitu waan ta'eef rakkoon qabu. Maal fin hin deebi'u maal arganne hin deebi'u. Maasii hojii argattee? Hojii maali? Hojii see hojjechiisuu fi laawaa argattee? Maalis mana namaa keessa jira hojjedheen hojjechii dhiisisiin jira. Maali daaree? Mana bitachuu deemaa. Amma qoosaa yookaan jalqaba. Mana maali bitan? Mana sana nama jiraatudha. Maali bitan? Qarshii isa kamiin bitan? Eessaafis? Qarshiin maa jira qarshii? Qarshiin mana bitu jira. Jira? Amma timee natti hin qoosiniif yeroo isaan qabuuti. Ani akkasitti jireenyi mataa dhabsaara mataa dhabsee. Maal sitti fakkaate? Kanaan dura lotorii kuteen ture. Qarshii meeqasii beekaru? Na harkitee? Na yaadattee yaa? Qarshii? Miliyoona 10. Miliyoona 10? Maaloo namaatu koo? Miliyoona 10? Maaloo? Hin garuu? Dhuguma mun qoosaarta? Dhugaa. Rafaan jiru mi'a? Garuu kanaan dura. Anaaf siifannoo walitti dhiistee rakkina kanatti dhiistee deemuun kee baay'ee na gaddisiiseera. Garuu amma gaafa kun ta'u waa tokko itti nagamu. Ani waan jijjiiramna dheeni. Manuma namaa keessa mugguufamne jijjiiram obsa koo bitee. Innaa fe'edha. Inni feera soomsaa isa dhiisnee amma. Deemnu? Maaloo hin deemna kun? Malee maarree namichoo. Kun Dhufee. Noora. Obsa. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Hojiitti jirtuun seera. Taphatti jirtu edaafi. Maal jechuudha? Taphatti jirtu. Maal taphanna? Nama mana koo bituun barbaadan jedhe malee ni nama akkasii naaf fidaa kottaan jedhe. Maaliif maal isatti gurguruun barbaadani? Hojii keenya hojii ijoolleen godhina. Maal bara baay'ee wajjin hojjenne akkamitti har'a dhufnee akka hin taanetti wal ilaallannu. Maal akkamitti? Inni obbo Baacas immoo miira keessa galtuu fayyuma. Kan teessumatti jibban kaatee namatti sirbiti jedha. Naman bakkeetti barbaadarru mana naa dhufeera. Naman bakkeetti barbaadarrutu mana naa dhufe. Kana booddee kiyyoo koo seentetti eessallee ba'uu hin dandeessu. Akkuma inni gadda sii gadi. Xinnoo mirru sidee dhufte malee mucaa kee dhufee fudhachuufan ture. Xiqqoomaaf malee. Xiqqoomaaf dhufti jarjartee malee. Amma qarshii qonaaf. Inni mana bituu illee haa. Obbo Baacaa tasgabbaa maal taatanii? Akkasumas barri jijjiirameera.
akka leessaan babaaja. Liqii kanaa fudhate. Babaaja. Bitta mana. Kaleessa wajjin dhumnee har'a waliin galu. Hojii keenya beeku. Hundee kanaa nutu kaase nutu siniitti bitee isiitu gurgure sintu nurraari. Mitiire amma waan qabatamaa finnee dhumne malee maal callisnee ijoollee maaliidhaa waan hin taane hojjenna. Nuti wanta calalaan wanta carii ta'e wanta qulqulluu ta'e qabannee deemna yeroo dhufa. Hojii keessan beeka. Garuu ani sababumaan liqii irraa qabuu fi akkasumas immoo waa kaleessaa waan hin beekuu fi jedhe malee. Ammasuma bitaare mana koo. Eeyyoo babaaja anuma tolita. Babaaja guddaa galatooma. Guddaa galatooma. Maal jechuudha? Na liqeessitanii rakkoo na oolchitaniitu. Garuu sana keessatti gaafa haasofnu kaleessa har'a miti. Har'is kaleessa miti. Sanatti amanaasi. Ulfaadhaasi. Kanaaf mucaa fudhachuuf jettanii haati mucaallee kunuunte haa ta'uuti garuu liqii keessanillee gatii mana kanallee sinii fideen jira. Already kaleessa baay'ee rakkadde. Baay'ee nama duratti hin jibbane. Bifaan ittiin deemaa ture. Haala ittiin deemaa ture, haala ittiin mana hojii keessa jiraachaa ture, haala ittiin irree maatii godhuukaa jiraachaa ture waan gaddisiisaadha. Waaqayyoo ilma jijjiira haala namaa. Namnis akka duraatti nafu. Ulaagaa dhaldumaarra xumuree dhufeera. Kuni obbo Baaja. Gatii liqii keessanii. Kuni qarshii manaadha. Kanaaf wanta jiru gaa ijoollota dhugamoo walitti dhufnee naasofneen xumurra kana fakkaata. Akka kanaatti nafu garuu. Bara namaa darbe siif hin darbu. Haa ta'u maalumaaf iyyuu dhugaa dubbachuu fi dhiifama naa godhi. Baay'ee sitti balleesseeraan akkas hin seene dhiifama naa godhi. Rakkoon qabu. Dhiifama sitti balleesseera. Maal obbo Baaja maaleessa? Maal akkamittiin? Egaa barriin darba. Ani immoo akkitii yaani beektaa anis kan kootiifan dubbadhee qarshii kana liqeeffate ture. Ani akka inni akkas ta'u hin beeku. Koo dubbattanii hin keessaniifoo. Namni kan isaaf hin dubbanne eessa jira obbo Baaja? Lakki jecha itti jedhetu garaa koo. Rakkoon qaba obbo Baaja. Rakkoon. Kanaafuu nama ulfaanaa. Gattara namti fi naadii seete mi? Garaa guutu. Rakkoon qaba. Egaa guyyaa irraa kaasee manni kana fakkaatu kan kee dhaga. Wanta sitti himu kanaan dura sitti meera har'a sitti hima isaanuma bukkeetti manni kun liqii wanta jedhamu qarshiin namaa baasiin namaa tokko keessa hin jiru. Ifaaf bilisa wanta tokko irra hin jiru kan keedha irraa kaastee dhuftee itti galuu dandeessaa. Haala jiru immoo gaa waluma baanee xumurra. Rakkoon hin jiru. Ani immoo beektaa xiqqoo hojiidhaaf iddoo biraa deemuuf jedhee natti himtanii turu gaa. kanaaf hin barbaade ture. Sin galatoomaa. Rakkoon tokko hin jiru. Galatoomaa rakkoon hin jiru. Waan hin jiru. Dhiifamaa godhatillee. Rakkoon qabu. Isa kaan immoo rakkoon qabu. Teenyee maasofnu. Itti xumurraa. Noo bifa sanaanidha. Haa ta'u waliigaltee raawwannaa. Rakkoon hin jiru. Galatoomaa galatoomaa.